I missed the road jedha. Jechi miss jettu tokko yaadu jechuudha. Tokko immoo dhabuu jechuudha. So fakkeenyaaf jechi miss jettu I miss you si yaade. I missed my mom yoo jedhan tokko harmee koo yaade jechuudha. So waa'ee yaaduutii wal qabata jechuudha. Inni kaan immoo wanta tokko yeroo dhabde jechuudha. I missed the road. Karaa dhabee jedhama. Inni karaa na jalaa badee jechuu barbaadama namni kun. Hiikni biraa miss jechuun hiikni isaa kan biraa maali? Dhabuudha. Dhabuu jechuun fakkeenyaaf gaafii takka dalaydee gaafii laman dhabee jechuudhaaf I missed 2 questions jetta. Gaafii laman dhabee qormaata keessaa yoo jechuu barbaadde jechuudha. So amma namni kun erga akkas ta'e jedha. Okay? Yoo karaan na jalaa badee karaan dhabee jechuu barbaade miss yoon fayyadame kan jedhu laaluudhaan kana fayyadame jechuudha. So kanaaf kallattiidhaan translate godhee jechuudha. So dogoggora kuni akkam ta'uu qaba ree? Akkana ta'uu qaba. I lost my way. Karaan si jalaa badaa akkana jettaa jechuudha. I lost my way. I lost my way. I lost my way. I lost my way. Okay? Karaan na jalaa badee. Kana fudhanne I married with her jedha. I married with her. Okay? Kuni dogoggorri isaa xiqqaadha yookiin immoo minor problem. Akkana ta'uu qaba. Fakkeenyaaf atiitu fuudhe. So akka afaan nama saniititti. Okay? I married with her. Isheedhaa wajji wal fuudhe jechuu barbaadeeti. Akkas godhe namichi kun. So akka afaan kanaatti maal ta'a? I married her. I married her. Ani ishee fuudhe. Within seentu jechuudha iddoo kana. Ani ishee wajji wal fuudhee saniif deeme namichi. So wajji maaltu siin ga'e asirratti akka afaan kanatti hin jedhamu. I married her. Yookiin immoo I got married to her. Karaa lameen kanaan jedhama jechuudha. I married her. Yookiin immoo I got married to her. I got married to her. Dafneera jennu. I got married to her. I got married to her. Her in jennu. Maal goona? Her. Her in rifeensa. So I got married to her. Akkas dafna jenna jechuudha. Maal tokko wajjaa jennu. I got married to her. Okay? I got married to her. Jedhame isinis. Jettani? Jettani? Well done. So ani ishee fuudhee yookiin immoo ishee wajjin gaa'ela godhee yookiin immoo raawwadhee jechuudha. Kun immoo maal jedha? I entered to the room jedha. So I entered to the room. Dogoggorri isaa waan tokkotti dabale jechuudha. To jechuun from say iddoo agarsiistu yookiin bakka takkarraa takka deemu agarsiistu waan taateef gara kutaa seenee ka jedhutti inni afaan isaarraa kallattiin hiikeeti to itti galchee jechuudha. So akka ingiliffatti garuu kun hin ta'u jechuudha. Tuun irraa baduu qabdi. Maal ta'uu qaba? I entered the room. Okay? I entered the room. I entered the room. So to keessaa baasna jechuudha waan biraa takka illee hin goonu. Kanaafuu maal jechuudha hiikni isaati? Kutaa sanan seenee yookiin kutaa san seenee. Seenuu keenyaaf paasti ta'uu isaatiif ragaan EDdha jechuudha. Kutaa sanniin seenee jechuu barbaanne. I will ka jedhu asii finne. I will enter. ED inni baati. I will enter the room. Kutaan hin seena. Okay? Kutaa sanaan hin seena. The ka jettu specify gootee jirti. Kutaan sun beekamaadha yeroo namichi sadii dubbadhu. Kutaa kam akka ta'e hin beeka jechuudha. Inni isin beeka, anis hin beeka. So anuma kun pastiidha yookiin simple pastiidha. I entered the room. Kutaa seene. Clear? Wonderful. Let's move on. Kun maal jedha? I discussed about it. Maali mee dogoggorri isaa? Eessatti jettanii yaaddan? I discussed about it. Hiikni isaa maal akkatti yoo kan laallu ta'e I discussed jechuun mari'adheera. Okay? Maal? About it waa'ee sanii. About jechuun waa'ee dhaamire.
it jechuun wanta waan san wanta wahiin bakka buuti jechuudha. Yaada isaa ta'uu wantoota nama hin taane hundaan itiin bakka buuti. So I discussed about it. Dogoggora qaba ni qaba. Dogoggorri isaa maali jettanii yaaddamee hima kana. Okay. Ka ta'uu qabu I discussed it about irraa baasuudha jechuudha. Maaliif yeroo bira akka afaan keenyatti waa'ee sanii mari'adde jenna miti. Garuu akka Ingiliffatti waa'ee sanii mari'adde taanaan about ittiin galchitu jechuudha. Osuma wanti sun waa'ee sanii ta'eefu about ittiin galchinu jechuudha. So akkattuu ni beekama akka waa'ee sanii ta'e. So kanaaf maal goota jechuma kana keessaa dhoote about ka jedhu keessaa dha'uudhaan I discussed it. Okay. Kanuma remove godhuudha. Sanbooda himni akkuma jirutti tokko jechuudha. I discussed it. I discussed it. Okay. Dafni akkana jenna. I discussed it. Okay. Waa'ee sanii maal godhe mari'adde jechuma isiin. Okay. Kanaaf kallattiidhaan afaan akkanii kine jechuudha. Kanatti yeroo dhufnu akkana jedha. She explained me the lesson. She explained me jedha. Waan irrateetu jira jechuudha asirra. The lesson. Waa'ee barumsaa yookiin immoo barannoo yookiin barumsa naa ibsite jechuu barbaadeedha namichi. Okay? Garuu ka ta'uu qabu she explained jedha kunis me jedha sanboota. She explained jedhe kun immoo maal jedha she explained me. Okay? Asirratti immoo miin eessatti xumurareetti. Pay attention to both sentences. She explained me jedha kun. She explained the lesson jedha kun immoo. Okay, sanbooda to me jedha haa xumurareetti kun. Kun immoo she explained me jedhe the lesson jedhe callisa. So kuni kallattiidhaan afaan ofirraa hiikuudha agarsiisa jechuudha. Okay. Barannoo naa ibsite kan jedhu jechuudha. Yookiin immoo barumsa yookiin lessanii barannoo okay barumsa guyyaa sanii jechuudha. Naa ibsite isheen kan jedhudha. So barnoota sana naaf ibsiteedha hiikni isaati. So kana jechuu barbaannaan she explained the lesson kan jedhu dura fiduu qabda. Sanbooda to me naaf kan jedhu xumurarra ta'a jechuudha. She explained me osoo hin taane. Isheen naaf ibsite osoo hin taane. Isheen barumsa sana naaf ibsite jechuu barbaadde taanaan yookiin immoo barannoo sana naaf ibsite jechuu barbaadde taanaan maal jedha? She explained the lesson to me. She explained about the issue to me. Akkas ta'a malee she explained me jedhamu jechuudha. She explained me jechuun isheen na ibsite jechuudha. So ati maal si ibsitire? Okay. So kanaafi sensiin kan akkasitti kata'an ta'a deemnu akkana jedha. I asked to him jedha. I asked to him. Ani isaan gaafadhee jechuu barbaade garuu. So dogoggorri isaa tu itti dabaluu isaati jechuudha. So tu ittiin dabaltu isaan gaafadhee jechuudhaaf himma kun. So kanaaf maal ta'a? I asked him bas dhumate jechuudha. I asked him hin jennu sababni isaatis sagaleen tun voicelessidha. Keen tun jechuudha. Saniif ask waan ta'eef sagalee hin qabu. So wanti sagalee hin qabne idiyyootti dabalame yeroo kanatti maal ta'a? I asked garatti itti deebi'a jechuudha. I asked him. So dafne yeroo jennu I asked him malee I asked him jettee qiyaamaa firran dhaabdu jechuudha. So I asked him. I asked him. Maali? Anisa gaafadhe jechuudha hiikni isaa. Isa kanatti yeroo dhufu maal jedha? He replied me jedha kun immoo. He replied me. Inni naaf deebisee jechuudha. Wanta akka gaafatte deebisaa sii kanne jechuudha. So he replied me jedhamu kunis dogoggora qaba. Maal ta'uu qaba? Tu itti dabaluu qaba jechuudha. Asitti jechuudha. He replied to me. Inni barnaaf deebiseera. Maal waan sii deebisaa jechuudha. Emaila itti ergita, emaila san sii deebisee jechuu barbaadde. He replied to me the email. Okay? Inni emaila san naa deebisee jira jechuudha. He didn't reply. Amma naaf hin deebisne jechuu barbaadde didn't fayyadamta jechuudha waan paastiiti. So he didn't reply to me jetta malee
he didn't reply me jettu jechuudha. Inni nan deebisne jechuudha akkasitti. So akkasitti si kan kannu. So it doesn't make any sense. So saniif maal jechuu qabna? He replied to me yookiin immoo he did reply to me. Okay? Inni naaf hin deebisne jechuu barbaadde jechuudha. So barumsa keenya kanarraa asuma irratti haa dhaabbatu. Kutaa itti aanuun hamma walitti deebinutti isin immoo chaanaal kana guddifachuu hin dagatinaadha. Subscribe gochuudhaan jechuudha. So namoota haaraa ta'eef immoo share godhaadhaa fi akka arganii irraa baratan taasisaadha. Viidiyoon kun immoo akka nama hedduu bira ga'u gahee keessan taphachuus hin dagatinaadha. Sun immoo like gochuudhaani. Kutaa itti aanuun barumsa kana fakkaatuun hamma walitti deebinutti have a great time. Bye bye for now.